namoonni addunyaa kanarratti gaafa kakatanu harmeen koo aduutu jedhanii maaf kakatu laata? Waa tokko sitti himu, yoo siif danda'ame kadhata kee yeroo maraa keessatti yaa Rabbi harmee koo dura na ajjeesi jedhu. Maaliif sitti fakkaata? Mee halkan balbala kee cufadhu, ibsaa mana kee keessa jirus dhaamsi. Maal argita? Dukkana. Harmee kee alatti jireenya addunyaa kanarraa haga fe'e yoo sii guute, haga feete yoo gammadaa taate dukkana waan ta'eef. Tarii har'a sitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Osoo daqiiqaa tokkoof si biraa boqottee argite garuu jireenyichi akkas waan ta'eef jecha sanan fayyadamte ture. Mee fakkeenya tokko sitti mula. Yeroo barataa turte, yeroo mana barumsatii galtutti gaafa harmeen kee gabaa deemte balballi cufaa ta'a. Maaltu sitti dhaga'ama? Gadda guddaa ta'e miti laa? Mee wal madaalchisi. Yeroo gabaa deemte sana hin galte, gaafa boqotte garuu sitti hin deebitu. Garaagarummaa gidduu kana jiru laali. Kanaaf jecha kanan fayyadamin. Yeroo marayyuu harmeen koo haa jiraattu jedhu, jecha harmeen koo aduutu jedhu tasumaatti fayyadamin. Har'a baacoo sitti fakkaachuu danda'a. Gaafa dhugaasaa argite garuu hagam agas dhukkubu ni argite. Madaa bara baraa kan keessa keetiin baane waan ta'eef jechicha tasumaan fayyadamin. Ati beekuu dhiisuu dandeessa. Madaa saamaan hin beeka. Gaafa nama jecha sana jedhu argu keessi koona dhukkubu. Maaliif ta'e laata si jechisiisa? Carraa akkamiin qabas si jechisiisa? Harmee namoota kaanii hawwite yeroo mara ijji kee mimmaan rooba. Tasayyuun qoortu ijji kee hawwiidhaan dhumta otoo jechaa tafte. Maaliif ta'e jechaa tafte? Boqoon kee cabaa jiraatte. Kanaaf itti fayyadamin. Yeroo marayyuu jireenya ishii qofa hawwu. Dhaamsi koo kanuma.